Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya akkam jirtan nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan cufatti sin haa dhaqqabu jenna. Sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee qabnu wal duraa duuba isaanii sin beeksifna. Oduun jalqaba qophii keenyaati. Dhumaatii uummata godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Jaardagaa Jaartee keessatti ta'aa jiru irratti ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo isiniif dhiyeessina. Haalli godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiru ulfaataa addatti ammoo Ona Jaardagaa Jaartee keessatti ajjechaan jumlaa hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa fi hidhattoota mootummaan uummata nagaaf meeshaa maleeyyii irratti taasifamaa jiru haalaan gaddisiisaa ta'uu jiraattonni dubbataniiru. Godina Horroo Guduruu keessatti waan ta'aa jiru gurraaf dirmannaa Oromoof addunyaa akka hin argatin uummanni godinichaa kulkulfatee dubbataa jira. Uummanni guutuutti buqqa'ee dirree irratti faca'eera. Kan du'eef jiru maatiinuu sadarkaa adda wal baafachuu hanqachuurra ga'uu dubbatu. Manneen gubataniiru, qabeenyi saamamaniiru. Haalli isaa ulfaataadha jedhu jiraattonni. Dhimmuma kanaan wal qabsiisuun haala Ona Jaardagaa Jaartee keessa jiru irratti jiraataan naannoo sanaa tokko waliin gaaffii gabaabaa goonee jirra. Xumura irratti isinii dhiyeessina. Haga dhumaan waliin turaa jechaa gama oduu warraaf qabannee dhiyaanneet isin dabarsina. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sa'a kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Jaardagaa Jaartee keessatti lammiileen Oromoo 50 ol ta'an jumulaan ajjeefaman. Fulbaana 22 bara 2022 irraa qabee godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Jaardagaa Jaartee keessatti Oromoonni nagaan 50 ol ta'an haala suukkanneessaan akka ajjeesaman odeessi uummata keessaa ba'aa jiru ifa godhee jira. Hidhattoonni garee finxaaleeyyii Faannoo jedhamanii fi poolisoonni federaalaa akkasumas waraanni bilxiginnaa wal ta'uudhaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Jaardagaa Jaartee keessatti addatti ammoo magaalaa Jaardagaa fi naannoo ishee keessatti walitti fufiinsaan guyyoota 3 uummata siivilii nagaan hojjetatee jiraatu irratti waraana bananiin yoo xiqqaate namoota 50 ol ta'an jumlaan ajjeefamuu uummanni ibsaa jira. Sababa neetwoorkiin citee jiruuf malee haalli Ona Jaardagaa Jaartee keessa jiru haalaan ulfaataa akka ta'ee fi lubbuun Oromoota qulqulluu humna finxaaleeyyii Faannoo fi waraana bilxiginnaan dabraa jiru baay'ee akka ta'e himamaa jira. Magaalaa Jaardagaa qofa keessaa reeffi namoota nagaa 50 ol argamuu odeessi uummata keessaa argame kan ibsu yoo ta'u reeffi kun haga ammaa kaasamee akka hin awwaalamin illee dhaga'ameera. Obbo Namuuraa Hulluuqaa maanguddoo waggaa 50 ilma isaanii umurii 14 waliin, aadde Kuulanii Jabeessaa maanguddoo umuriin 50, obbo Gaaddisaa Tolosaa umuriin 45 ilma isaanii waggaa 10 dabalatee, obbo Ittafaa Tarrafaa waggaa 40, obbo Nugusaa Tolosaa maanguddoo waggaa 65, obbo Habashaa Toleeraa maanguddoo waggaa 65, obbo Aftaamuu Rabbirraa waggaa 45, obbo Darajjee kan jedhamanii fi dargaggoonni hedduun hidhattoota kunneeniin akka ajjeesaman odeessa arganneerraa hubachuun danda'ameera. Tarkaanfiin diinummaa uummata nagaa irratti fudhatamaa jiru haalaan gaddisiisaadha.
Gochi kun gocha abdii kutannaa fi bineensummaa yoo ta'e malee hiika biraa hin qabaatu. Uummata nagaa meeshaa maleeyyii irratti dhukaasa yandoo bananii jumlaan iddoo tokkotti fixuun kun duguggaa sanyii saba Oromoo irratti adeemsifamaa ture itti fufa isaa ta'uu argisiisa. Gochi bineensummaaf diinummaa kun karaa kamiinuu fudhatama hin qabu. Oromoon ammallee taa'ee wal ilaalaa jira. Kun ammoo gatii ulfaataa nu baasisaa jira waan ta'eef Oromoon hirriba keessa jiru keessaa ka'ee waliif dirmatuu fi sagalee waliif ta'uu qaba jechuun sabboontonni Oromoo dhaamsa dabarsatanii jiran. Godina Kaaba Shaggar Ona warra Jaarsoo keessatti hidhaa qabeenya qonnaan bultootaa saamuu fi barbadeessuun akkaan babal'ate. Kaaba Shaggar Ona warra Jaarsoo gandoota akka Faajjii Ejersaa, Horbobboo Luuxuu, Jamjam Meelaa fi Walargii keessatti fulbaana 21 bara 2022 dubartoota gabaa fi mana baaburaa deeman loltoonni sirnichaa qabanii waraana bilisummaa Oromoof daaksisaa jirtu jechuun kanneen baay'inaan 16 ol ta'an waajjira poolisii Ona warra Jaarsootti hidhanii dararaa jiraachuu maddeen ibsaniiru. Qabeenya isaanii saamuun alatti dubartoota kanarratti gochaa safuu hawaasa Oromoo hin eegneen humnaan qabanii gudeeddaa irratti raawwatus maddeen kunneen ni hubachiisu. Obbo Taaddasaa Fufaa nama jedhaman ammoo achuma gandalattuu Walargii keessaa nama siyaasa kam irraayyuu bilisa ta'e qabuun sobanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhu itti maxxansuun kobolaa baqsanii qaama isaa irratti coccobsuun du'aaf jireenya gidduu jira. Shimee Adaree, Shaashoo Toleeraa fi Waajjira Toleeraa kanneen jedhaman jala ammoo mannii fi midhaan isaanii ka barbadeessame yoo ta'u, Awuraa Raabsaa jala ammoo kanniisa gaaguraa 40 ol gubanii barbadeessuu jiraattota wabeeffachuun maddeen oduu ifoomsaniiru. Bineensonni ilmaan Oromoo haadha hiyyeessaaf naasuu hin qabne waggoota 4 darbanii kaasee daran kan sirnoota kamuu caalaa ilmaan Oromoo hedduu ajjeesuun dhibbootaan kan lakkaa'aman qabeenya isaanii gubuun yoo barbadeessan namoota hedduus qabanii hidhuun maatiin dirree irratti faca'uun rakkoo hamtuu keessummeessaa jiraachuun waan hundumtuu beekuudha. Mootummaan Bilxiginnaa Oromoota nagaa dharaan yakkuun hidhee itti roorrisuu itti fufeera. Kanneen armaan gadii kunneen ilmaan Oromoo godina Wallagga Bahaa Ona Boonayyaa Boshee gandoota adda addaa irraa qabamanii magaalaa Billoo Bosheetti hidhamanii hiraarsamaa jiranidha. Barsiisaa Gurmuu Taammanaa, Fiqaaduu Taaddagaa, Naasiroo Hasan, Sheek Shiifaa Sayid, Alaamuddin Alqaadir, Mootummaa Waaqjiraa, Ashannaa fi Balaay, Dassuu Geetaachoo, Guddinaa Baayisaa, Taaddasaa Ayyaanaa, Dabaloo Amsaaluu, Nagaash Tamasgeen, Olumaa Mitikkuu fi obboleessa isaa Maarqos Mitikkuu, Tashomee Moosisaa, Shibbiruu Goobanaa, Waaqumaa Akkumaa, Abdiisaa Saaqaa, Daani'el Tashomee, Shallamaa Baashaa, Wandimmuu, Sabree Haymad, Mirreessaa Darajjee, Tuulamee Addaamuu, Adam Hasan jedhamu. Jiraataan ona kanaa kan sagalee bilisummaa Oromoo waliin marii godhes uummanni maqaa Abaa Shanee deeggartu jedhuun hidhamaa manni duraa gubamaa fi qeessaarraa baqachiisamaa jiraachuu ibseera. Guutuu Oromiyaa keessatti hidhaa fi ajjeechaan akkuma itti fufetti jiraatee keessumatti kan godina Wallagga Bahaa Aanaa Boonayyaa Boshee addatti uummata keenya baadiyyaa magaalaa jiranirraa hidhaa fi ajjeechaa hedduutu irra gahaa jira. Yeroo ammaa kana Abaa Shanee deeggartuu Abaa Shanee nu faana balaaleffachuu diddan jedhanii kaan uummata mana isaanii gubu kaan immoo qabeenya isaanii saamu. Kanumaan itti fufee isaan qaamaan argatan immoo warri kaan bosonatti gisee baqatu isaan kaan immoo qabanii mana hidhaatti dararaa jiru. Dhaggeeffattoota keenyaa guutummaa afgaaffii kana sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Oduu xumuraatiin Yuunivarsiitii Walqixxeetti digiriin qarshii 20,000tti gurguramaa jiraachuun dubbatame. Namni Iyyoob Tikkuyyaa jedhamu maxxansa isaa gaafa fulbaana 24 bara 2022 barreesseen akka jedhetti Yuunivarsiitii Walqixxee digirii qarshii 20,000tti kan gurguraa jiru ta'uu kolleejjiiwwan sadiillee haaluma wal fakkaatan irratti bobba'anii argamuu ibseera. Itti dabaluun miidiyaan Addis Maaladaa ragaa qulqulleeffatee Yuunivarsiitii Walqixxee erga digirii qarshii 20,000tti gurguruu eegalee gara baatii lamaa ta'uu ibseera. Hojjettoonni yuunivarsiitichaa barnoota digirii sobaa namootatti gurgurataniin barattoota
dhaabbatoo fakkeessanii itti gurguraa akka jiran beekameera. Namoonni digirii bitatan yeroo yaada wal jijjiiran kadhagaamaa turee fi hojjetoonni digirii gurguranis iccitiin qabachaa ka turan ta'uun irra ga'ameera jechuun miidiyaan Addis Maaladaa ibseera. Hojjetoonni digirii gurguran adeemsa hojichaa iccitiin qabatanis namoonni digirii sobaa kana bitatan adeemsa isaa yeroo ibsan bu'aa bahii hin qabu. Maqaa guutuu fi suuraa erguun qarshii 20,000 kafaltee fudhachuu qofa jechuun ragaa ba'aniiru. Namoonni digirii sobaa kana bitatanis yeroo ammaa dhaabbilee garaagaraatti qacaramanii hojjechaa jiraachuutu ibsame. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduunsaa kanaaf qabnu asuma irratti goolabamee jira. Qophiilee keenyaaf waliin yeroo gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun Sagalee Bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiloherzii 15,250 irratti isiniif darbaa jirudha. Akkasumas karaa Facebook page keenya www.facebook.com/sbo1973 fi YouTubein Sagalee Bilisummaa Oromoo jedhuun isinii tamsaasaa jirrudha. Qophiin keenya oduu isin nageessisuun jalqabee itti fufee jira. Amma ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootu isiniif dhiyaata. Bara bofni nama nyaatte lootuun nama kajeelti. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo. Lafaa fi lafee isaatti roorrisuun Oromoo qe'ee isaa keessatti hidhuun hiraarsuun qe'ee isaa irraa jumlaan buqqisuu fi qe'ee isaa irratti garjabinnaan ajjeesuun haa dhaabbatu. Qe'een Oromoo Oromiyaan dirree gabrummaa fi gabroomsaan irratti wal gahuun abbaa qe'ee fi qabeenyaa itti adamsanii agabsanii saamanii saamsisanii ajjeesanii ajjeesisanii hidhanii baqachiisanii alagaa saamichaaf dhufe irra qubachiisan qe'ee farda keessatti sakaalanii harreen keessa garmaamanii miti. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n yakka murnootaa fi diinotaan Oromoo fi Oromiyaa irratti ta'u kamuu dura dhaabbata. Gadi jabeessee balaaleffata. Dhaabni keenya addi bilisummaa Oromoo ABO'n uummanni keenya qe'ee fi qabeenyaa isaa irratti akka abbaa ta'uu fi akka ofiin of bulchuuf qabsaawaa waan ta'eef. Weerarri qindaawaan Oromoo fi Oromiyaa irratti murna aangoo siyaasaa dhuunfate bilxiginnaan geggeeffamaa jiru sirnoota nugusaa fi abbootii irree dhufaa darbaa darban caalaa daraan ulfaataa fi yaaddessaa ta'eera. Baroota afran darban kanneen keessatti uummanni keenya goleelee Oromiyaa cufa keessatti Oromummaa isaaniin yakkamuun hidhamuu, qe'ee fi qabeenyaa isaanii irraa buqqifamuu, qabeenyaa isaanii saamamuu, qe'ee isaanii irratti ajjeefamuun baratamaa dhufeera. Keessaa'u haalli uummanni keenya Oromoo Walloo, Matakkal, Wallaggaa, Gujii fi giddugala Oromiyaa keessa jiran seenaa haaraa fokkisaa qe'ee Oromoo dhiigaan dhiqe murni bilxiginnaa bara baraan gaafatama seenaa fi seeraa jalaa hin baane ifatti itti gaafatamanidha. Badii fi balleessaa seenaan dhiifama hin gooneef dhaloonni bara baraan isaan gaafachuuf jiru murni bilxiginnaa finxaaleyyii faannoo fi hidhattoota sirnichaa itti bobbaasuun uummata keenya jumlaan ficcisiisaniin lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa onoota garaagaraa keessatti humnoonni qubattuu fi weerartuun faannoo baanaman saamichaa fi babal'ifannaa lafaaf Oromoo fi Oromiyaatti roorriftu murna mootummaa ofiin jedhu bilxiginnaan deeggaramuun uummata Oromoo qe'ee fi qabeenyaa isaa irraa rasaasa itti roobsuun kaan ajjeesanii kaan humnaan buqqisaa akka jiran jiraattonni himaa jiru. Akka jiraattonni naannoo jedhanitti godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Amuruu gandoota kanneen akka Haroo Guddinaa, Xombee Dangabii fi Haroo Waloo irratti haleellaa banuun uummata nagaa ajjeesaa qe'ee fi qabeenyaa isaa irraa buqqisuun itti fufeera. Addatti ammoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Jaardagaa Jaartee keessatti lola guyyoota 3 itti fufiinsaan geggeeffamaa jiru keessatti
namoonni nagaa hedduun finxaaliyyii qubattoota hidhattoota faannoo jedhamanii fi poolisoota federaalaa uffata siiviilii uffataniin uummata keenya irratti duguuggaan sanyii jiinoosaayid geggeeffameera. Akka jiraattonni mirkaneessanitti magaalaa Jaardagaa fi naannoo sana keessatti hanga ammaatti reeffi uummataallee kan hin kaafamne yoo ta'u, namoonni 50 ol ta'an garjabinnaan ajjeefamaniiru. Namoota ajjeefaman kanneen keessaa kan ammaaf maqaan isaanii barame tokko obbo Namuree Hulluuqaa umrii 50 ilma isaanii umrii 14 waliin, 2 Aadde Kulanii Jabeessaa umrii 50, 3 obbo Gaaddisaa Tolosaa umriin 45 ilma isaanii waggaa 10 waliin, 4 obbo Ittafaa Tarrafaa umrii 40, 5 obbo Nugusaa Tolosaa umriin 65, 6 obbo Habashaa Toleeraa umriin 65, 7 obbo Habtaamuu Rabbirraa umriin 45, 8 obbo Darajjee kan jedhamanii fi dargaggoonni hedduun ammaaf maqaan hin baramne keessatti argamu. Gama biraan murni aangoo siyaasaa afaan qawweetiin dhuunfate bilxiginnaan ilmaan Oromoo eenyummaa fi oromummaa isaanii yakkuun hidhee hiraarsaa ture. Sababa isaan ejjennoo oromummaa isaanii hin jijjiirreef yeroodhaa gara yerootti manneen hidhaa keessaa baasuun ajjeesee bosonatti gatu addeeffameera. Akka kanaan dhiyeenya kana barsiisaa Taliilaa Girmaa Badhaanee dhalootaan godina Salaalee Ona Jaarsoo hojiidhaan godina Bunnoo Baddallee keessa jiraataa ture gaafa fulbaana 3,2015 yookaan fulbaana 13,2022 Ona Daaphoo Haannaa bakka addaa 77 jedhamuun beekamutti waraanni murna biltsiginnaa okkaamsuun erga hidhee booda mana hidhaatii baasuun ajjeesanii gataniiru. Bifuma wal fakkaatuun ji'oota muraasa as namoonni 10 ol ta'an mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuu maatii fi firoonni miidiyaalee garagaraaf ibsaa turaniiru. Haaluma wal fakkaatuun ilmaan Oromoo jumlaan hidhamanii mana hidhaatii baasanii ajjeesuu cinatti waraanni murna biltsiginnaa uummata nagaa irratti roorrisuun qeefii qabeenyaa isaa irraa humnaan buqqisaa jiraachuu uummanni himataara. Akka kanaan giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa Ona Jibaat magaalaa Areeree ganda Alii Kuttaayyee jedhamurraa uummata nagaa buqqisuun manaa fi qabeenyaa isaanii ibiddaan daaressaniiru. Badii ulfaataa Oromiyaa fi uummata keenya irratti geggeeffamuun uummata keenya duguuggaa sanyii jiinoosaayid irraan gahuunii fi qeesaa irraa sabummaan buqqisu ethnic cleansing geggeeffamaa jiruuf murni bilxiginnaan gaafatama seenaa fi seeraa jala akka hin baane addi bilisummaa Oromoo ABO'n irra deebiin hubachiisa. Sababni guddaan uummanni keenya bakka jiru ulee mancaa fi eboon osoo irraa hin hafin guuruun harka duwwatti hambisanii warra ollaa qe'ee Oromoo Oromiyaa irratti qubachiisuuf Oromoo cabsanii Oromiyaa qircachuuf finxaaliyyii faannoo jedhamutti meeshaa waraanaa hidhuun leenjisuun Oromotti bobbaasaniif Oromoon bara baraan qolee gadi qabatee sirnootaa fi murnoota dhufaa lufaa abbaa irree akka gabbaraa jiraatuufi. Qaamni ani mootummaadha mootummaa uummataati ofiin jedhu bara baraan uummata ofii bulchuu gaafa afaan qawweetiin cafaqee qe'ee fi qabeenyaa uummataa saamee uummata qe'ee isaa irraa jumlaan buqqisuu fi qe'ee isaa irratti garlaafummaa tokko malee jumlaan ajjeesuu alagaan babal'ifannaa fi saamicha Oromiyaaf damboobu ammoo Oromoo guutummaan lafarraa buqqisuuf abjota. Kanaaf kan bara boofti nama nyaatte lootuun nama kajeelti jenneef. Waan ta'eef foontuu fooniin rifata akkuma jedhamu Oromoon wal malee fira isaa birmatuu fi rakkoo fi dhiphoo jiru keessatti isaa moggaa dhaabbatu hin qabu. Kanaaf uummanni keenya keessaa alaan jirtan wal ta'uun wal cinaa dhaabbachuun uummata keenya goleelee Oromiyaa keessatti waraanaan ajjeefamaa jiru hongeen miidhamaa jiruu fi buqqaatiin qe'ee fi qabeenyaa isaa irraa jumlaan buqqifamee rakkatu daandii irratti bahee bakkayyuu qubsifamuu dadhabuun iddoo qubannaa dhabeef sagalee ta'uufiin waan dandeenyu cufaan bira haa dhaabbannu. Maaluma
walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa samoo gaafa tokko saba saambulee maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa samoo gaafa tokko nama saambulee. Akada babaan qabne diddiitamne hanga yoomitti jiraanna gabroomne. Akada babaan qabne diddiitamne hanga yoomitti jiraanna gabroomne. Tokkummaan kaane hafuursine fincilee lollee baan kun hunduu nurraa jita yoo bilisomne. Tokkummaan kaane hafuursine fincilee lollee baan kun hunduu nurraa hafa yoo bilisomne. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa samoo gaafa tokko saba saambulee. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa samoo gaafa tokko nama saambulee. Dukkana tilkaan baasee nuujiniine ifaan nurraa fagaate dimbiriire. Dukkana tilkaan baasee nuujiniine ifaan nurraa fagaate dimbiriire. Ekeraatti nu naasise nu rifaasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase. Ekeraatti nu naasise nu rifaasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa samoo gaafa tokko nama saambulee. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa samoo gaafa tokko saba saambulee. Qabsoo Oromoo kan wareegamanii roorroo alagaa diddaaf fandumanii. Qabsoo Oromoo kan wareegamanii roorroo alagaa diddaaf fandumanii. Warqitoo fallallabaa jiru bakka jiranii. Garaaf lageen bosonaa faroo eessa jiisanii. Warqitoo fallallabaa jiru bakka jiranii. Garaaf lageen bosonaa faroo reeffansiisanii. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya amma qophii keenya xumuraarra geenye jirra. Ajjechaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Jaardagaa Jaartee keessatti raawwataa jiru irratti gaaffii jiraataa naannoo sanii waliin geggeessineet isin ceesisna. Duraan dursaa maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin yaada nuuf laachuudhaaf sararratti argamu keessaniif guddaa galatooma. Eenyu isiniin jedhu? Maqaan koo Tarfaa Margaan jedhama. Tole ulfaadhaa obbo Tarfaa. Tibbana naannoo keessanitti keessattuu aanaa keessan aanaa
jaardagaa jaartii keessatti finxaaleeyyii naannoo Amaaraarraa uummata irratti bananiin lubbuun namoota hedduu akka darbee fi qabeenyaan hedduun akka saamamedha odeeffannoon qabnu kan akka nuti gama keessan bilbiluuf nu dirqe. Mee duraan dursa haalli onni keessan yookiin aanaan keessan keessa jirtu maal fakkaata yeroo ammaa? Baay'ee gaariidha. Galatoomaan jedha. Akkuma ati kaaste yeroo ammaa kanatti haalli aanaa jaardagaa keessa jiru baay'ee rakkisaadha. Akkaataan qofa osoo hin taane Amuruu dabalatee. Dhimmoonni naannoo kanarra jiramu waan dubbatamus hin qabu. Yeroo seenu jiru gaa namni du'aatii namaati qabeenya manca'uudha, horiin fudhatamuudha, duguggaa sanyiiti. Waan jiru keessumaa naannoo Amuruurraa kaasee bubbuleera kuni gadda gaafa kamisa darboo kan kanaa ol waan baay'ee kan mul'ate lubbuu namaa fudhateetu jimilaan dhumee sanyii dhumee fira dhumee. Kanaaf kana jennee kan ibsinu hin qabnu kan Oromoo irratti xiyyeeffatee akkuma atuu kaaste immoo gocha kana kan gochaa jiru finxaaleeyyii naannoo Amaaraati. Kuni waan aduu guyyaatti beekamudha. Kan egaa uummatuma naannoo sanarra bal'inaan qulqulleeffamuu hin danda'ama. Miidiyaa kanatti nu gaafattan kennus waan dhugaa kennuun addunyaanis nuufaa beeku jennee kan nuti yaadnu duguggaa sanyii duguggaa Oromoo lafa kanarraa haxaa'uu irratti kan hundeeffatedha. Wanti jiru kanadha gaaffii amma na gaafatteef. Tole mee taateedhuma guyyoota sadan darban uummatarra dhaqqabetti deebinee isarraa haasofna. Akka odeeffannoon jirutti naannoo sanatti lola guyyaa 3 ta'een lubbuu namoota hedduudha kan darbe. Kana keessatti qaamoleen adda addaa qooda fudhataniiru jedhama. Poolisoonni federaalaallee uffata siviilii uffatanii keessatti qooda fudhataniiru jedhama. Mee isa kana wal duraa duubaan inuma kaasna. Jalqaba irratti mee taateedhuma gaafa sanarraa naa ka'aatii mee maalidha wanni magaala sanatti ta'e ajjeechaan sun akkamitti raawwatame mee? Taatee kana egaa duraan dursa dhimmoota nama harka keessaa qabanii inni suni iddootti nama shakkisiisu jira iddootti qabatamaatti nama shakkisiisu fakkeenyaaf gaafa guyyaa 12 ji'a tokkoffaa bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Jaardagaa keessatti dhimmoonni raawwatamee achi qabeenyi badee namoota achi buqqa'ee lubbuu badee yeroo ilaaltu qaamni mootummaa iddoo sanatti qaqqabee kanadha jedhee uummata kana nuti bira jirra jedhee qabeenya uummata kanaa lubbuu uummata kanaa kan wabii ta'e tokkollee yeroo kana ilaaltu maalidha kan jedhu gara gaaffiitti kan seensisu jira. Kanarraa kan ka'e dabalataan baay'ee kan garaa nama nyaatus kan nama gubusi fakkeenyaaf aanaa Jaardagaa jaartee magaalaa Jaardagaa naannoo ishee baatii tokko namni 14 iddoo tokkotti iddootti dhumee jira. Kun iddoo tokkottidha yeroo kana keessatti egaa maal iddoo kana dhaqee maal taatanii jedhee amma ammaatti waan maal qaamni gaafatu hin jiru. Reeffi lammii kana awwaalamu kan jedhu hin jiru. Seenaa reeffi bakkee jira. Lubbuun namaa akkuma jirutti bagee karaa isaan dhaalee kan maqaan ta'e danda'a hin kenna. Inni biraan miidhaa Oromoo irra yeroo kaasnu kahaa fakkeenyaaf amma Oromoo kanamaaf kadhamee bifa adda addaatiin Oromoo irratti qaba. Bifa adda addaatiin immoo sababa finxaaleeyyii kanaaf ni taasifama. Kana keessatti maalidha? Sabni garaagartummaa kanarraa kan ta'e Oromoon meeshaa tokko kan qabu qotee bulaadha. Hojii hojjetaa daa'ima mana ta'uudhaadha. Waanuma keessaatti eeggatu illee amma mootummaallee yeroo irraa eegamee galuu jira. Sharraan kan jira. Erga kun harka qonnaa godhamee qaama biraa ni gaggeeffama. Kanatti deemee mootummaa kata kanatti Oromoo kan jira. Kata kanatti Oromoon salphachaa jira. Baay'ee ulfaata.
Fayyaa ta'a ulfaadha. Mee namoota humnoota kanaan ajjeefaman irra guddaan isaanii namoota amma odeeffannoo kan qabnu namoota umuriin isaanii waggaa 50 ulfaa ta'edha. Fakkeenyaaf nama waggaa 65 faa keessa jira obbo Habashaa Toleeraa umuriin 65 faa akka jedhu jira odeeffannoo arganne keessatti. Akkasumas immoo dargaggoota waggaa 35 fi sanaa gadi daa'imman illee keessatti argamu maqaa namootaa kan nu ga'e keessa. Gaafa wanni kun raawwatu qaamonni naannoo sana bulchan keessattuu waraanni humna addaa naannoo Oromiyaa fa'aa naannoo sana irraa baay'ee fagoo hin jiranu kan jedhudha odeeffannoo hin jiru. Uummata kanaaf birmachuudhaaf yaallee waan kun har'as miti kan ta'e gaggaaf 12 fi achii kaasee guyyaa sadan kana dhaabbalee sanarraa jalqabee egaa guyyaa atileetii biyyaa kana jechuun ji'a lama ji'a sadii ol dhimma gara ji'a 6 ol ta'edha uummanni Oromoo kan ka'uu jalqabe. Fakkeenyaaf yoo fudhatte naannoo Jaardagaarraa Haboo Goomman gadhiisee keessaa qalamee kan wanna dhiyoo kana bu'aa gamtarraa kaasee amma hojii kunoo jaartiin jireenya buqqa'u namni keessaa gadhiisee qotee bulaan tokko keessaan yeroo kanayyuu qaamni qaqqabee as kana jiru dhugaa lafa jiru kun dhagaa lafa jiru uummata hunda gaafa mootummaa qabu gaafasiyyuu hin qaqqabu hin gadda gaafa 12 naannoo sa'aatii 3 irraa jalqabee halkan guutus eegama 3 irraa jalqabee fakkeenyaaf maatii 14 iddoo tokkotti kan hin jedhu sun gaafa 14 gaafa mideetii amma sa'aatii 6 uummata raawwatan achi booda horiin oofame gizee horiin oofame amma kana karaa hunda kana deemuu malee haati abbaa kanaatti jedhee mootummaan irra goree lakki qabeenyi kun maaf kan eenyuuti namni xiqqaa hin jiru. Humni jira immoo amma biratti ijaarsa magaalaa shaamuu. Mee maatiin nama tokko namoota 14 bakkatti dhuman sana maatii sana nu yaadachiistu laata dhaggeeffattoota keenyaaf? Hin danda'ama. Tokkoffaan Gaaddisaa Tolasaa jedhama. Mucaasaa kutaa 12 barattu barsiisee Gaaddisaa umurii waggaa 19 taatu. Qabateeti kan inni dhufe abbaa fi intalatu dhufe. Lammaffaan namarraa ol jedhama. Daa'ima waggaa 11 barattoota taarikuudhaati. Maqaan daraartuu namarraa jedhamti. Tole. Maqaan Hattaamuu Rabbirraati. Abbaa maatiiti. Abbaa ijoollee torbaati. Amma fakkeenyaaf Gaaddisaaf namarraa fudhatte umuriin isaanii nama waggaa 55 olidha. Inni kaan Beenyaa Jaalataati. Abbaa ijoollee 5ti. Inni kaan Oggaasaa Jirbabaati. Kuni ga'eessuma waggaa 32ti. Waan si ajaa'ibu nama waan tokko hin beekne nama calqisiisu nama sammuu isaallee mataa sirrii hin taanedha namni kun kan dhufe. Inni kaan haadha kanaaf innoo maqaa isaanii hin barre isa wajjin bara nama 15 haadhaaf intalaa iddoo biraa baqataniiti naannoo amma jarri kun manatti kan isaan qubatanii jiran. Inni kaan gammee waaqshinee jedhama. Kuni daa'ima ijoollee waggaa 13ti. Inni kaan Ittafaa Tarrafaati. Kunis abbaa ijoolleeti. Kaan qotee bulaa mana namaa galee mana namaatii qolu hiyyeessa Sooree Masaayii kan jedhamudha. 12ffaan Gabayyoo Taarrakee kan jedhamu kunis akkasuma mana namaa galee nama hiyyeessadha. Goonsaan Koosaa kan jedhamu fi inni 14ffaan Gammachuu Dirribaa kan jedhaman dargaggoota ijoollee daa'imman jechuudha warri kuni. Ammaaf kan hin qaadhe kan madaa'eeru kan faca'ee ammoonaa argamne ammoonaa akkumaatii walitti hin deebiin jira. Daa'imni faca'ee gurguddaan jaarsi ammoonaa jaarsi bakkee jiru ammoonaa argamne jira. Reeffa ammoonaa
du'ee namni iddoo isaan argamne jira garatti deemanii barbaadanii jiru haalli jiru kanadha baay'ee sammuudha wanti sulfaataa gaafii. Dhugaa iddoo ulfaata. Mee boodan isin deebisa gaafiidhuma jalqaba irratti kaasnee yookiin irraa ibsitaniitu akkuma bal'inaan naa ibsitanii fi ammas deebisee garsanti isin deebisa. Rakkoon amma kaasne kun gaafa ta'u lolatu ture bakka sana maaliif hoggaa uummanni haqi kun dhumatu uummatuma hawaasa callisee jireenya isaa jiraatu irratti dhufanii lola bananiiti uummata kana fixan immoo lola wayitu naannoo sana ture. Yoo lolli ture erga lolli jiraate akkamitti humni kun namoota kana maatii tokkorraa haga nama 14 dhumuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Guutummaa guututti ganda sana balleessuu haga gahan akkamitti haalli kun uumamuu danda'e? Ilaa amma hanga baasatti moo jalqabatti kaasee lolli tokko hin jiru. Qote bulaa kan irra jiru. Kan irra jiru akka kanitti jaree alee kun itti dhaqan jechuudha. Lolli hin jiru yeroo sanatti. Waraanni illee naannoo sana jiru. Lolli illee naannoo. Hayi jedhamee qindaa'ee Oromoo balleessumaaf kan godhame bakka baay'ee. Lollotu jiraate lolli. Jarri kun siyaasa keessa hin jiran. Jara qotee bulaa, jara qotatu, lollee mana barumsaa dhattu. Egaa dhugaa jiru. Ani miidiyaarratti waan sobaas hin dubbadhu. Seenaaf gaarii miti. Waan dhugaa jiru otuma tokkoon gadi ilaalan saba hunda dubbifame Oromoo jaallata, Oromoo jaallatu waan hunda isaa dhugaa argachuu hin danda'u. Lola jedhamu tokkollee hin jiru. Qaamni amma rukutame qaamni amma akkanatti jimilaan dhume sanyiin tokko kan dhume waan tokko keessa siyaasa tokko keessa qaama waraanaa tokko illee hidhata kan hin qabne akkanumatti Oromoo ta'uu isaa kan jiru. Gaafii kana maaliifan isinii kaasuu danda'e kaleessa mootummaan kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibsa baasee ture. Ibsa sanaan taateewwan naannoo sanatti ta'anii waraana bilisummaa Oromoo yookiin isa isaan shanee jedhanii amanu ABO shaneetu yakka kana raawwate uummata nagaa irratti ajjechaa suukanneessaa raawwate. Kanammoo yeroo gabaabaa keessatti tarkaanfii fudhannee uummata kan keenya ni baraarra ka jedhu waan yaada akkasii qabuudha baasanii kanarra dhaabbadheetan isin gaafadhe. Ulfaa gabaabsee sitti himeen kana ani dhugaa dubbannate ani adda bilisummaa uummata Oromoof jedhee miti eenyuufis jedhee miti dhiiga Oromoo dhangala'uuf jedhe dhugaa yoo dubbanne dhugaa waaqayyo yoo dubbanne kan kana yaada gagaa finxaalee Amaaraa kunni waan amma akkasitti ka'aatee dhugaadha qaanii eenyumaaf qaanii daba jallisanii daba kanatti dubbachuu eenyumaaf seenaa irratti waan guyyaa adii waan aduun ta'edha waan aduun itti bahe waan aduun dhugaa aduun ta'edha. Deebi'ame gara kanatti adda bilisummaa uummata Oromoo uummataa fiixe kan jedhu kun dhugaa yoo dubbanne waan guyyaa adii waan ji'a 2 ji'a 3 olitti naannoo sanatti ta'e waan namni hundi beeku waan horroo beekutu hundeganaa deebi'ee gara kanatti akkasitti yoo ta'ate ani hin beeku seenaan dubbatu dhugaan jiru garuu ani eenyuufis jedheen garuu naguma dhiigni lammii kun dhiigni Oromoo naguma na bobeessa waan ta'eef waan dhugaa otoo siin ta'es akkasuma hin jedha otoo waraana adda bilisummaa kana godhatees dhugaa dubbanne ifa manaa godhe malee waraana bilisummaa Oromootu Oromoo fixee nan jedhu otoo dhugaa ta'e garuu waan dhugaarraa kan finxaalee Amaaraa kana nama hundatu beeka irra caalaa immoo gaafadha miidiyaatiin gaafadha Oromoo gaafadha uummata jaartii jaardaga gaafadha magaaluma shaamboo dhaqaa gaafadha haawwan dargaggeessa. Fayyataa ulfaadha. Dhugaadhuma jiru ummatumaaf akka ifa ta'uudhaaf inni gaafii kana isinii kaasanii. Ammoo uummanni hedduun naannoo sanarraallee akka buqqa'ee naa kaastanii jalqaba irratti qabeenyaan illee akka saamameedha odeeffannoon jirus kan agarsiisu. Mee uummanni buqqa'e kun tilmaamumaan hagam ta'a qabeenyaan saamame kunoo akkami? Ano kana si tilmaamuu hin danda'u. Fakkeenyaaf aanota kana fakkeenya Amuroo Jaartee keessumaa Amuroo Jaarteedha. Baay'ee isa kana amma buqqa'ee yeroo Amuroo Jaarteen
biyya oomishaati, biyya qabeenyi jirudha. Sabni adda addaa kan keessa jirudha. Ani nama amma kanaatti jedhee himaatu jedhu garuu hin jiru namni. Namni mukka'eera bakka qabatellee abuunaa kan jedhamu abuunaa gaditti inni saqalaa xinnoo gindee kan jedhamu abuunaa gaditti dhaqee amma agamsi gootti Oromoon hin jiru. Egaa Oromoon aanaa tokko keessa jiru immoo poppileeshiniin isaa ammami kan jedhu ayidoonaa kana gabadaa amma kanatti jechuu hin danda'u. Waa'ee qabeenyaa fudhatte immoo horiin Oromoo tokko nafti akka jirutti itti amanamutti. Suuqiin jaarragaa fi caccabee karreetti hidhamee ba'e. Akkasumatti qabeenya isaa dhiisee inni kaan hin du'e, inni kaan faca'ee jira. Inni kaan ittiin nama keessa akka jiru hin beekamu. Waan jiru waan qabeenyaas kanadha. Waan sii kaasee waa'ee namaas amma kaleessa himuu danda'u. Aanaan suni aanaan lamaan poppileeshinii aanaa lamaan akka yoo ilaalu aanaan sun lamaan akka jirutti jaarteera naannoo ta'ee jira amma yeroo ammaa kanatti akkan odeeffannoo qabutti kana alatti jaarragaa namni jiru baadiyyaa Oromoon jiru kanadha. Guddaa galatooma. Mee gaaffiif deebii keenya gara xumuraatti finna. Amma immoo mee tarii uummanni kun haa hojjetanis haa dhiisanis haa birmatanis birmachuu haa dhiisanis mootummaan naannoo Oromiyaa naannoo sanaa caasaa mataasaa qabaa bulchiinsa akkasumas godina haga aanaatti aanarraa haga gandaatti caasaa mataasaa qaba. Hojiinsaa hojjetamaara sirnaan hojiirra oolchaara inni gaaffii uummataaf isiniif dhiisu ta'ee hoggaa rakkoon akkanatti uummatarra dhaqqabu kana wanni isaan godhan birmannaan isaan uummata kanaaf taasisan jira. Sagalatti gaarii amarra deddeebiidhaan jedhee kanas kaaseera. Innaa jiroota jiraate laawwan akkoo reessi namaa ka'eera jiraate namaa ka'eera. Ota jiraate namni amaanameera. Ota jiraate namni amma kanaa hin uummatu dirmannaan jiraate. Tu jalqabu dirmannaan jiraate. Otuma jalqaba nageenya uummata kanaaf eeguudha. Uummata kanaan boosaa baraarra. Uummata kana qabeenya isaa baraarra. Daa'ima kan duuba daa'imaa baraarra. Ofi jedhanii xiyyeeffannoon itti fudhatamaa turte amma kana yemmuu ta'u. Banaan jirus iddootti rakkoon uumame iddoo kanaatti waan jiru waan lafa jiru waan ta'eef iddoo kanatti dirmannaan jira waan ta'eef kana fakkaata. Tole ulfaadhaa yaada bal'aadhaan kaastanii humnoonni uummata kanarraan nama ajjechaa saamichaa dararaa akkan ulfaataa kana geessisan kun yeroo ammaa kana naannicha gadhiisanii bahaniiru moo achuma jiru? Maaltu beekama kominikeeshiniin hin jiru amma akkoo rakkoon jiru beektaa amma namni du'aasaa fi jiraata kan dhabe kan haadha wajjin gargaarre kan ilmoo wajjin gargaarre kan haadha manaa wajjin gargaarre karatti beeksisuu qabu. Maaliif neetwoorkii hin jiru? Jarri warri miidhaa salleessan kun amma achi jiru moo achi deemaniiru moo amma sadarkaa maalirra jiru moo kan jedhu kennaa neetwoorkiin hin jiru bilbilaan hin argattu kanaaf akkas ta'aniiru iddoo kana jiru amma gadhiisanii ba'aniiru ammas nama fixaa jiru bunoos bakka kanaaf hin beekamu waan ta'eef waan kana jechuun rakkisatu. Tole maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddaa galatooma. Gaaffiif deebii keenya kan irraan xumurru yaada yookiin immoo dhaamsa qabaattan uummata Oromoo bal'aadhaaf sagaleen keessan akka dhaqqabuudhaaf keessattuu uummata Oromoo biyya alaa jiran akka sagalee uummata kan keenya akka kana miidhaan hamaan irra dhaqqabaa jiru kanaaf akka sagalee ta'aniif dhaamsii dabarfattan yoo jiraate carraa isa maayin isiniif laadda. Galatoom. Ani iddoo kanatti cubbuun saba kanaa egaa diyaasporaan bakkee jiranis lammiin Oromoo bakkee jirus. Ani sagalee dhabe warroon sagalee dhabe nama sagalee kana fakkeenya fudhadhu raadiyoo naaf. Amnesty International warraa itti UN maal kana yoo fudhatte naannoo Tigraayitti nama kanaa halkanii guyyaa dubbatama. Inni iyyamaaf waa'ee Horroo, waa'ee Oromoo, waa'ee saba kanaa. Afaan tokko namni dubbatu hin jiru yaa Oromoo yaa saba Oromoo. Warra bakkee jirtanis warra keessa jirtanis Oromoo bar sagalee ta'a. Inni Oromoo inni daa'imaaf nutti haa mul'atu.
tokko taanee dhiiga uummata Oromoo kana haa baasnu gumaata haa baasnu illee seenaa haa baasu garuun baasnas Waaqayyo jedha garuu sagalee haa ta'an warri iddoo qabdan warri bakkee jirtan warri sagalee dhageessuu dandeessan seenaa isinitti haa ta'u otoo waa'ee horoo irratti raawwatamaa jirudha argitan garaan isin hubata waan ta'eef kanaaf tokko kana qaamaa lammaffaa yoo danda'ame mootummaa nageenya uummata kanaa nageenya daa'ima kanaa wabii haa ta'uuf yoo danda'e kanaaf ani kanuman jedha waan baay'ee naaf ulfaadhaa jiraataa ona jaardagaa jaartii yaada bal'aa haala uummanni kan keenya godinichaa keessa jiru bal'inaan nu kaasuu keessanii fi maqaa hordoftoota sagalee bilisummaa Oromootiin ulfaadhaa isiniin jedha uummata kan keenya rakkoo hamaan isa mudatee jiru kan ammoo Waaqayyoon jabina haalaatuuf jedha. Yaada biraa yoo gara fuulduraatti haalli akkasii jiraates karuma sarara kana deebinee kan wal qunnamnu ta'a deebisnee isin iyyaafanna har'aaf kanuma irratti xumuranna ulfaadhaa galatoomaa oolmaa gaarii isiniif hawwu. ulfaadhaa.
difnu tuqa Domneti dabamna Lafensi ijarre Digan siteisina Sitin difnu tuqa Domneti dabamna Lafensi ijarre Digan siteisina Mama Mama Africa Mama ayo 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 Gurracha gara garba Lemmo gara qalila Rekanya jabeisi Asis ya Rabbi Erro akasibida Nuha gonfachiso Ayani Oromo Irra nuha aso Nuha gonfachiso Ayani Oromo Irra nuha aso Mama Mama Africa Mama ayo 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 Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiileen sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee dhiyaanne asumarratti raawwatee jira. Sagantaa roobii dhufuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Injifannoo uummata Oromoof.